Taayyee Danda'a ammas muummicha ministeeraa irratti qeeqa jabaa dhiyeesse. Deetaan ministeera nagaa duraanii Taayyee Danda'a muummicha ministeeraa Abiyyi Ahimadiin bulguu dhiiga namaatiin taphatu jedhee erga ibsee booda battaluma sana aangorraa kaafamee battaluma sana hidhamee mana hidhaatii erga ba'ees darbee qeeqa jajjabaa jechoota jajjaboo fayyadamee dhiyeessaa tureera. Abiyyi Ahmed ayyaana Adwaa waggaa 129ffaa ilaalchisee ergaa yommuu dabarsu baandaa weeraruuf dhuftu adabee deebisuun amala Itoophiyaanotaa ta'uu ibse ammas diinota adabuuf qophii ta'uu ibsee ture. Taayyee Danda'a barreeffama gabaabaa toora Facebook isaa irratti barreesseen hima gabaabaadhaan yaada muummichaa mataa dhaheera. Gaaffii guddaan haala amma jiruun baandaan sirriin eenyudha jedhee kan gaafatu barruun Taayyee kun yeroo tokko hattuunis gaafa ari'an hattuu jechaa baqattii jedha. Abiyyi baandaa jedhee haasa'a garuu baandaan sirriin Abiyyidha jechuusaati. Taayyeen gaafa hidhamu Abiyyi nama waan dubbatu hojiirra oolchine nageenya faarsaa dhiiga namaatiin taphataa jedhee kan ture yommuu ta'u har'as yaada kana irra deebi'uudhaan duruu waan dubbannu jiraachuu dadhabne jedhee barreesse.